kun maqaan isaa Brian jedhama. Texasin keessa jiraata. Bara 1993 keessa waan ajaa'ibaa wahiitu isa wajjin uume. Abbaan isaa akkana jedha, ani maskootiidhaan laalaa jira. Mucaan kiyya immoo juwwaadhaan taphataa jira. Sanbooda suma inni taphatu makiinaa wahii dhuftee dhaabatte. Makiinaan tun itti dhaabattu mucaan kiyya sakandii 20 akkana erga waliin haasee yaabbate. Sanboodaan akkana jedhe, yimkin ijoollee inni beeku, ijoollee inni waliin baratutu makiinaa qaba. Yimkin ani fuudhanii safaruma keessa waliin deddeemanii deebi'anii jedheetu malaalee cal'ise. Laakiin qajeelatti nama makiinaa ofusan illee beekuu hin dandeenye. Makiinaan dammoo aroogee wahii na fakkaatti. Almuhim guyyaa itti aanu erga rafne booda kaanee gara kifilii mucaa kiyyaa wayita deemu mucaan kifilii keessa hin jiru. Rifadhee jaartii tiyyatti lallabe. Sanbooda gara kifilii mucattii tiyyallee wayita deemu mucattiin tiyyallee hin jirtu. Mucattiin tiyya maqaan isii Kiristiinaa jedhamti. Mucattiin tana jechuudha. Laakiin wanni nama ajaa'ibsu mucaan gara inni deeme guyyaa 2-3 booda hin gala jedha. Yani khalaas mucaan nama waliin deeme hin beeku makiinaa wayitu fuudhee. Laakiin kan nama ajaa'ibsu Kiristiinaan eessa tarteedha. Almuhim Kiristiinaan leen hin dhabamtee mucaa awwal obboleessii makiinaa keessatti akka inni tare argan. Laakiin Kiristiinaan yoom manaa baate wanni beekan tokko hin jiru. Poolisa bira deemanii poolisootatti akkana makiinaa wahii dhuftee balbala kiyya dura dhaabattee mucaan kiyya sakandii 20-30 erga waliin haasee makiinaa san yaabbatee taree suuraan isaa kana suuraa mucattii tiyyaa tana. Laakiin mucattiin tiyya yoom manaa akka baate wanni nu beeknu tokko hin jiru jedhe. Poolisoonni akkana jedhe, yimkin mucaan ijoollee bira buluun ooluu yani galuu hin danda'a. Laakiin mucattiin eessa baate yoom baate jedhanii poolisoota gaafatan. Yaa warra gaafatan. Wallaahi wanni nu beeknu tokko hin jiru jedhe. Almuhim guyyaa 3 booda warroonni karaa hojjetan wahiitu jira. Karaa kana osuma hojjetanii bosona keessa karaa haaraa hojjechuudhaaf jecha osoo bosona keessa deemanii waan ajaa'ibaa wahii argan. Baala wahii ka wahii irratti tuulame argan. Dhaqanii baala kana wayita fuudhan jismii namaa ka ciccirame argan. Mataan hin jiru garuu harki addaa miilli addaa baay'ee rifatanii poolisootatti bilbilan. Yani isinitti himu yani akkamitti akka kukkutan jechuu akka nama zalazzalanii jechuu. Miilli adda jira, harki adda jira, mul'in adda jira. Laakiin mataan hin jiru. Wanni nama ajaa'ibsiisu reeffa wahii argama. Poolisoonni illee baay'ee rifatan waan argan kana maal inni yani nama shayxaan akkamiitu waan akkanaa dalaga jedhama. Akkasuma meetira tokko booda ammallee reeffa wahii argan. Reeffi kun ammoo reeffa ilma dhiiraati. Xiyyitii lamaan ajjeef malee yani uumaa wanni ciccirame wahiitu hin jiru. Poolisoonni maal inni wanni akkanaa jedhan. San booda naannoo reeffa sanii osoo deemanii boorsaa wahii argan. Boorsaa kana fuudhanii wayita banan Brian King boorsaan kun kan mucaa sanii ta'e. Kutaa itti aanu na eeggadha.